odoowwanni kun furmaanni harka keenya jiraatu taate odoowwan namni namaa waa godhuu danda'u kataatu taate wanni silaa nuti Sa'iidoo irraa hambifannu takka hin jiru jechuudha. Sa'iidoon takkitti tanaa miti 3-4 yoo ka fuudhee aartee manaa kabaatu taate akka inni siif jecha tahaa jiru kun garaa silaafisuu qabu maal atti raafatummaa namaan qabdu Sumayyaa. Maa Sa'iidoon ilma namaatti balleessee dhiifamoo gootee maal rakkoo qaba maal abbaa warra keetiti. Hay maal rakkoo qaba. Ta'aabiin Sa'iidoon ta'abaa jiru kun nama guutuu qalbii rifachiise si akkamis rifachiisuu didde ati haadha warra isaa tamee waamee wajjin dabarsita. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuhu jirra jirtu hordoftoota fi kabajamtoota kiyya akkam nagaa keessanii fayyaadha bakkuma jirtanitti nageenni kiyya ka onni irraa madda isin haa ga'u isiniin jecha eegaa walitti dachaan egaa har'allee walitti dachaan maaliin deebite jechuun keessanii nafu baga rabbi nagaa walitti nu deebisee isiniin jecha waan hedduu garaa nama nyaata akka malee garaa nama raasu hin dubbannoo jedhanillee akka itti dubbatan nama dhibu jechuudha. Hedduu takka dubbachuuf illee namatti ulfaatu jechuudha. Wanni har'a dubbachuuf dhufee waa'ee obboleessa keenya kabajamaa fi jaalatamaa ulfaataa dhimma Sa'iidootiif kan dubbachuu dhufee dhimma kana amma durallee irraa haasa'eetiin ture. Garuu mootuyyuu akkaataan amma Sa'iidoon itti ka'umsarraa qabee ilaa hanga kaleedeen gaddaatitti haalli Sa'iidoon keessa jiruu fi akka inni ta'aa jiru hedduu takka nama raree waan godhuuf illee wallaalee qalbiin tiyyatuun akka malee isaaf na cinqamte huma kanallee hin dubbadhu jedhee hanga dhiisu takka ga'e garuu mootuyyuu wanni tokko guyyumarraa jijjiiramaa waggaa deemu cal'iftee taa'uun si dhiba obboleessa kee kasi biratti cinqamu kakaleessa bultii gaarii keessa jiraatu kakaleessa waggaadha itti gammachuu haala gammachuun wajjiin dabarsitu mana isaa keessa gammachuun jirtu yoo har'ain akkanatti cinqamu isaa akkanatti gaara kaan bu'ee laga kaan seenee bakka kaan seenee achi dhaqee as dhaqee tuniin jedhu cinqamu kana agarte akka itti calliftu si dhibaa jechuudha. Waan garaan kee yaade san ofirraa dubbattee hanga danda'e tokko hiriyaa kee kanallee gorfachuun sagalee isallee ta'uun barbaachisaadha waan jedhu amansiisee dhimma kana dubbachuu dhufe jechuudha. Hordoftoota fi kabajamtoota kee nagaa duraan dursaamee furmaata rabbitu harkaa qaba waamara. Sa'iidoo keenya kana rabbi furmaataa fiduuf Sa'iid jechuun akka itti ibsan nama dhibu. Sa'iid jechuun nama gara laafessa nama maraafuu cinqatu nama jireenya ofii dhiisitii jireenyi nama biraatillee isa yaachisuu jechuudha Sa'iidoon. Kanaaf akka itti irraa hafnullee nu dhibe akka itti irraa dhimma isaa kan akka itti dubbannullee nu dhibe akka itti callannullee nu dhibe jechuudha. Odoowwanni kun furmaanni harka keenya jiraatu taate odoowwan namni namaa waa godhuu danda'u kataatu taate wanni silaa nuti Sa'iidoo irraa hambifannu takka hin jiru jechuudha. Garuu hin ulfaate dubbiin hin dadhabe silaa Sa'iidoon nama kamiifuu mataa ofiitifuu innuu furmaata namaaf taha ta'uu fi tana furmaatan dadhabuu siin jetti qalbiin garuu humna ol taate akka malee hammaattee jechuudha. Kanaaf rabbiin furmaata qabu furmaata isaa fidu ilmaan isaatiin rabbi wal agarsiisu. Wanni akkanatti olii gad isa oofee garana seenee jedhu ilmaan tanaa jechuudha. Yoo silaa ilmaan kun hin jiraanne odoo ilmaan kun bakka isaan jiraatan beeyte haala isaan keessa jiraatan beeyte humaa rakkoon qabu bakka ilmaan sun jirutti dhayitee gargaaruu dandeetta akkuma Sa'iidoon nu jedhe. Ani wanni barbaadaa jiru sirraa Sumayyaa ilmaan kiyya qofa ijaan na agarsiisi si wajjillee hin jiraadhu yoo ka jettu taate akka feetetti jiraattaa ani sirraa waa takka sin godhu koottu walumaa gallee ilmaanuma kana qofa bakka itti goonee bakkuma ilmaan kiyya jiran beekee achiin booda akka feetetti jiraattaa jireenya. Kana jechuun murtiin isaa kanaaf akka Sa'iidoo waan kana jedhu yoo fakkeenya Sumayyaan ansiin barbaadu waan ani hin barbaanne goote waan ani hin eeyne goote narratti fuute ani fuudhuu hin fedhu ani wajjin akka jiraattuu fedhaa ammaan booda eega fuute immoo fuutee jirta siin fedhuu yoo Sumayyaan ka jettu taate Sa'iidoon akka isii hin dirqine hin beeka jedhee amma durallee dubbateetiin jira. Maaliifuu akka gaariitti beekaa hiriyaa kiyya qaaliidha nama biyya takka keessa wajjin jirru nama yaada wal deeggarru nama yaada wal jijjiirru nama Sa'iidoo yoo si bira gahee ofii bira taree si gorsu akkana ta'i siin jedhee si gorsu jechuudha. Nama yaadni isaa yeroo maraa yaada bareedaa yaada bayeessa malee yaada fokkataa isarraa hin dhageenye jechuudha. Akka inni tarkaanfii kana fudhachuu danda'u illee dhibbaan dhibbatti waan beekuuf haasa'ee jechuudha nama durallee. Kanaafi
hedduu ulfaata haalli hedduu ulfaataa jechuudha. Sumayyaan immootuyyuu an duraan Sumayyaa hedduun kabajaa ture hedduun jaalachaa ture akka haadha warraa hiriyaa kiyya tokkotti jechuudha. Har'a immootuyyuu imalaala argutti jira waan Sa'iidoon keessa jiru sima argaa waan Sumayyaan dalagaa jirtu sima argaa hunda argumattaan jira garuu wanni godhanii hin ulfaata waan jedhantu namatti ulfaata. Isii tana waa jechuuf kaleessa dumaashii ta'e na jenneen isa kana immootuyyuu waa jechuuniif sila ilmaan kana barbaadini dhiisii taa'e jettaammoo Sumayyaa itti dhiisiitii kalaas isiinuu diddee kutte maal eega kutte barbaadda jettaammoo waan jettuun ta'e dhiba. Kanaaf akka marattuu rakkanne nu daran immootuyyuu obboleessi kenna Sa'iidoon hedduu rakkachaa jira jechuudha. Magaalaa tana keessa barbaadee bakka inni barbaadin hin jirtu. Magaalaa amma jiru magaalaa sanaa tana keessa isii tana barbaachaaf ilmaan ofii barbaachaaf hulaan inni seenin hin jiru jechuudha. Hin milkooyneef. Adaan jira eega isiin jettee isii barbaacha asii ka'e adaan dhaqe. Wannummaan inni Sumayyaaf jecha magaalaa kana keessatti taa'aa jiru. Sila yoo duraanillee hanga feete aarte Sumayyaan yoo hanga feete tarkaanfii feete fudhachuu qalbii isii keessa jiraate akka inni isii jecha taa'aa jiru kun garaa isii laaffisuu qaba. Garuu immootuyyuu dubbiin faallaa kanaati. Guyyuurraa waan daran hammeenyaa waan raahmatummaa ilma namaa keessa hin jirre gadi fiduu malee waa'ee raahmata jedhamu Sumayyaa keessa hin jiru. Maal baniin Adam baniin akkanaa maali an dubartii akkanaa nagarre takkaan nagarre maal ilmi namaa ni balleessa yoo waan fedhe balleessi maal hangana guutuu gahuun maal jechuudha. Sa'iidoon takkitti tanaa miti sadii afur yoo ka fuudhee aartee manaa kabaatu taate akka inni siif jecha taa'aa jiru kun garaa si laaffisuu qabu maal atti raahmatummaa namaan qabdu Sumayyaa. Gara laafummaa wanni namaa jedhamu takka keessa hin jiru. Gurbaa kana guyyaa takka illee taatu bar seenaa wajjin dabarsitanii bar. Seenaa wajjin dabarsitanii bar. Akkamitti gara laafummaa wanni jedhamu si keessaa dhabame raahmata dhabummaa si keessaa dhabame haasaa akkanaa kana haasoyta. Ammallee immootuyyuu akkuma Oromoon jettee mammaatisan dhiifama naa godhaati. Dubartii laman beeytuu takka wallaaltuu jedhan san taate Sumayyaan. Morkatti jirti. Hinaaffaa hamtuu takka dubartii akkanatti hinaaftu argeen beeku. Hinaaffaa akka Sumayyaan qabdu dubartii takka irrattuu hin agarre jechuudha. Hinaaffaa daangaa darbe jechuudha. Anaan malee ardiin hin margin anaan malee hin roobii waan jedhu wayiiti jechuudha. Haasaa isiin haasoyte keessatti yoo ka argitan taate Sumayyaan Sa'iidoon ammaan dura boolla seene si baasa. Bakka ati seente bakka kamuu si jala seeneetii si baasa naan jette. Yoo ati ka dhiira taatu taate mee kootuu bakka an jiru na baasii jetti jechuudha. Maal dhiirummaa Sa'iidoo har'a bakka ati jirtu si barbaadee si baasuu dhabuun Sa'iidoo dhiirummaa irraa buusa. Akkam jettee haasaa akkanaa kana haasoyta. Sirraan eenyesi sirrallee mootuyyuu imayyaan jechuudha haasaa akkanaa kana ni ba'an. Sa'iidoon hanga ilmi namaa takka godhee aarsaa kafalee siif jecha dhibamee siif jecha waan hin taane mara keessa seenee. Siif jecha nyaataa dhugaatii dhiise siif jecha boolleen seenin hin jiru kanaa ol maal godha maal yoo tarbiituu dhuftanii dhiisanii bara. Ijoolleen ati immoo har'a isaan doorsiftu tun ijoolleen ati immoo ijoolleen tun oddoo addunyaa tana guutuu walirra kaa'anii addunyaa tana walitti damaranii jette Sumayyaan. Ijoollee tiyya naan caaltuu jette bar Sa'iidoolleen akkasuma ijoollee isaa wanni caaluuf hin jiru jechuudha. Kanatu boolla hin seenne mara isa seensisutti jira jechuudha. Kanaa ol maal sii godha. Mee maal haa godhuu barbaadda? Hin jiru zabana keenya kana keessa jaarraa amanu keessa jiru keessa namni akkanatti namaaf rifatee namaaf cinqatee itti dhukkubsatee itti beelahee bakka konkolaataan hin jiretti miilan deemee maal na haa arganiif akkanatti olii gad deema. Haadha warra kiyyaati seenaa wajji dabarsine masuulummaa kiyya qabdi itti gaafatamummaa kiyya qabdi. Aarteen manaa baate sababa kiyya aarte waan jedhu ofitti himee oomansiisee. Garanaaf garana deemee si barbaadutti jira malee dirqamni biraa maaltu jira obboleettiiti yaa dhugaa rabbii yoo dubbatan dhugaa rabbiititti an har'a inni na aaree jechuudha. Maaliifuu haasaa tokko akkasuma yaalaaleetti na aarsee jechuudha maaliif? Sa'iidoon ilma namaatti balleessee dhiifamoo gootee maal rakkoo qaba maal? Abbaa warra keetiiti. Hayi maal rakkoo qaba? Namni kun anaaf jecha akkana cinqattu jira. Ilmaan kanaaf jecha akkana cinqattu jira. Maa jettee hiyyaan? Ani kanattuu na aarsee jechuudha. Dhiifama naa godha. Hordoftoota keessanillee dhiifama naa godha. Akka Sa'iidoon ta'e na cinqe. Isiif jecha asii ka'ee adan jira jennaan adan deema. Adan dhaqee isii barbaacha
inni adan dhaqee arginaan ani sana'aa jira waan adda addaa waan silaa fi xuwayiitu karaa adaniin wanni ani ijoolleetti godhadhee adan deemeef karaa saniin galuufi haalli achirraa naa hin mijoone sanaa irraa wanni tokko wanni xumuru waan jiruuf jechaan sana'atti deebi'ee na hin barbaadinii an sana'aa jira jetteen. Sa'idoon qalbiin isaa takka miskiina nama amana ofii isaatii kijibeen beeku ofii isaatii nama gowwoomseen beeku jechi dhugaa itti fakkaate. Eega asii ka'ee adan ta'abii kana guutuu keessa achi dhaqee sanatti deebite jedhee gammachuun fiigee sanatti deebi yoo inni sanatti deebi'u dubbiin akkasii miti jechuudha. Maaf si barbaachisa kana guutuu dhamaasuun maa barbaachisa kana guutuu dhamaasuun namni guyyaa tokko wajjin nyaatee wajjin dhugee rahmata olii qaba. Hayyee Sa'idoo olii gadi hin deemin hin cinqatin. Anaafis hin cinqatin ilmaa keetis hin cinqatin ilmaan kee akka waan sibila jiraniitti ilaali bakka kanaa jirra akka ati natti dhuftumoo hin barbaadu natti dhufi yoo jette meebii Sa'idoon taa'ee ilmaan ofii qofti nagaa jiraachuun ati nagaa jiraachuun rahaa isaa ta'ee si dhiisuu danda'a jechuudha. Ati guyyurraa dhaadanna guyyurraa mootuyyuu ati yoo akkana na goote ani akkasii maal ilmi namaa akkamittiin nama walitti garaa jabaata kana guutu. Sa'idoon bar ilmaan kana jiru biyya namaati rakkoo wayii keessa yoo seenan jedhee akkanas si jala fiiguu jira malee ilmaan isaa yoo guddatan ni galanii bar ilmaan abbaa ni beekan. Ilmaan abbaa ofii yoo hanga feete illee taate atuu yoo waan feete ittimte waan Sa'idoo irraa isaan kan hakkutu yoo ittimte ilmaan gaafa guddatan abbaan kenneessa jettee barbaaddee galti. Isaa Sa'idoo hagana beekamaa dhiisiti. Sa'idoon nama miidiyaa irra beekamaati nama biratti illee beekamaati. Kakanaan geenne iyyuu ilmaan yoo abbaanuu gatee biraa deeme fakkeenyaaf barbaaddee abbaa ofiitti ni baati jechuudha. Ka du'eeyyuu bakka inni itti du'ee itti awwaalame san qabrii abbaa ofii dhaqxee ziyaarti ijoolleen gaafa guddatte. Fakkeenya akiraat siimaa ni galti ijoolleen maal rakkoo qaba. Ilmu ijoollee tanaaf jettee kana guutuu Sa'idoo cinquun kee rahmatummaan qalbii tee keessa wanni jedhamu rahmanni himan jiru jechuudha Sumayyaa. Hedduutu akkasitti ta'a. Warroonni koomantii jalatti ammaruu barreessaa turtanii maatiin kiyyaa yoo Sa'idoon kan dhufu taate manatti hin galchinii itti cufadhu ol hin seensisin naan jettanii har'a mootuyyuu jecha Sumayyaati beekaa kun har'a mootuyyuu gaafa Sa'idoon akkas ta'u gaafa Sa'idoon akkasitti dhukkubsatu maalii ta'u fiilmii dalagu fakkeessu jettaan sanuma. Wallaahi hedduu takkaan gaddaan ilma namaa ta'ee namni akkanatti namaa hin beekne an dubartii raasimaan argee jechuudha akkuma rabbiin na uume irraa Sumayyaa. Isin gaafsan akkas naan jettanii har'a mootuyyuu ol kaatanii tumaan Sa'idoo dhiifama godhii fi ijoollee agarsiisii maalii naan jetta ati sammuu keetiin deemaan jirtuu jechuudha. Sammuu keetiin miti jechuudha tarkaanfiin ati fudhattee jirtu kun guutuun isaa sammuu namaa haasaa namaa laaltee xayyeef hordoftoonni kee kun gaafsan siif jecha aaranii akkas haasaa. Hordoftoonni kee nameebii nama miidhame guutuu isaa yoo anillee boru miidhame wayi nama miidhe akkuma kana dhugaa laala. Siif aaranii akkas jedhan. Har'a mootuyyuu aarsaa ati hin kafalinii olitti Sa'idoon siif kafaluu jiraa jedhanii arganii dhugaa jirtu hubatanii kalaas wanni ta'e koottuu dhiifama godhii fi mana keetitti deebi'oo siin jedhan badii qaba. Akkuma gaafa san dhageette har'aalee dhaga'uu qabdaa jechuudha. Gaafa siif jecha aaran anaaf jecha aaranii akkas jedhan. Har'allee mootuyyuu ta'aabiin Sa'idoon ta'abaa jiru kun nama guutuu qalbii rifachiise si akkamis rifachiisuu didde ati haadha warra isaa. Haadha warra isaa tamee waa meeqa wajjin dabarsitan. Tawajjin gammadanii waamee wajjin dabarsitan. Tarakkinnaa fi bal'ina keessatti wajjin dabarsanii as geettan. Ati hanguma sanillee Sa'idoon wanni inni taa'aa jiruu fi akka inni godhataa jiru akka inni keessa jiru kun siyaachisuu jechuudha. Sa'idoon akira namni gaanii barbaadaa wanni godhan hin jiru hutubaan hanga dhiisaniif hanga dhiiban qabaa itti Oromoon hoggaman maayita. Si barbaade ilmaan ofillee barbaade arsaa namni ilmaan ofiitii kafalu kafale jechuudha. Sa'idoon haga silaa kafalu biyya namaa kana keessatti namni biyya ofii keessaa taa'ee arsaa hagana jedhamu hin kafalu jechuudha. Arsaa silaa namni kafalu kafalte Sa'idoo obboleessa kiyya qaali. Waan silaa namni namaa godhu gootee jirta baabaagi. Wanni sitti hafe hin jiru jechuudha. Kanaaf tarkaanfii sirrii fudhatte. Yoo waan feetellee taate ol bararii gabbararii allaatti duuti lafa baga gurgurte konkolaatallee. Nama tokko odoo jiru odoo du'ee miti odoo jirullee irraa sabbara. Bar Sumayyaan har'a bar Sa'idoon ati Sumayyaa har'a akkanatti gara laafummaa dhabdee fi rahmata takka dhabdee fi akkuma lubbuun ta'e feete taatu sana sitti balleessee jira. Sumayyaan natti aartee jirti jedhee bar waan ilmi namaa hin goone hadiyyaa guddoo kennaa guddoo siif qopheessee konkolaataa yeroo har'aa irraa qaalii dooraa lakkuma
Itoophiyaatti yoo deebisan qarshii meeqaa sii qopheessee sii fidee har'a namni odoo miti gaafa jirullee irraa sabbaran jecha sirra sabbaree fuudhee gurgurate konkolaataa sana. Kana olmaa sii godha aarsaa maas sii kafala. Eenyutu yeroo nuti jiru jaarraa keenya kana keessatti haadha warraati akkana godhaaf. Sitti dhagamuu dide kun. Garuu gaafa tokko rabbiin si agarsiisu ta'a. Cubbuun ati har'a Sa'iid irra dalagde kun immoo tuyuu sirratti illee dalaga. Gaafa tokko maal jedhee jettan Sa'iid. Hordoftoota kiyya. Akkuma san obboleessa kiyya Sa'iid. Yoo wanni amma isin yaadu kun guutuun ta'uu baatee Sumayyaan ofiitii isin barbaanne an Sa'iidii miti. Rabbiin jazaa duraan turtee namaa kafala amma harka irratti namaa kafala. Waan ati taatee fi ta'abii ati ta'abde kana Rabbi isirratti deebisuuf ta'a jechuudha Sumayyaa. Kanaaf tarkaanfii sirrii fudhatte tarkaanfii ati fudhatte sirriidha. Deemi yoo galtes ilmaan kee biyyuma sanii galan. Ugurta kan dhaqan Rabbi umrii isaan haa dheeressu nagaa keessa isaan haa jiraachisu bakkuma jiranitti. Fuutee jirta haadha warraati. Isin duraanis ollee haadha warraati. Tunis haadha warraati. Sunnaa rasuulatu si ajaje shari'a si ajaje waan silaan jirre hin baafne ati. Baga fuute. Maal goona ree kana ol maal goona dumaashii ta'e gal jennee kadhannee dadhabnee baruma jennu wallaalle. Kanaaf qalbii ta'ellee of hin dadhabsiisin. Hoddoollee of hin ta'amin obboleessa kiyya kana ol wanni godhan takkan jirtu waan sila ilmi dhiiraa godhu gootee jirta. Duraanillee goota siin boonna. Wanni ati goota illee har'allee siin boonna. Fakkeenya nuuf taate jechuudha. Nuufuu fakkeenya nuuf taate. Waa hedduu sirraa barannee jechuudha. Akka ati nama kanaaf marartummaa qabdu sirraa argine jechuudha. Kanaaf of hin ta'abinii ofillee wannaan jedhanii kisaaruu fi wannalleen rabbumarraa dhuftee dunyaa ofii keetii argattee fiddaa durillee situ fidee hanguma isin si baafte mataa dha'i makiinaa ta'ellee konkolaataa duraan bittallee jechuudha. Rabbiin si awwadaa jechuudha. Rabbiin si jijjiira inshaallah yoo rabbi ka jedhu taate kanaaf mataa kee of hin dhukkubsinii Sumayyaan illiksii keessa seentee jirti waan isin haasaa jirtotillee argaa jirta. Kanaaf ofillee dadhabsiisanii ofirraa dhiisi. Furmaanni biraan jiru jechuudha. Waan jennu wallaallee kaa ta'abaa jirta achi deemta as deemta jiruun kun jiruu biyya namaati ati odoo deemtu irra buuta ofirraa dhiisi tarkaanfii fudhate tarkaanfii sirrii sammuu tees gabbasi firii ta'ii jiraa dhubaabaa jireenyi waan guddaadha. Akkasitti hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa Sa'iidoo kenna Rabbiin hajajjabeessu ilmaan isaa bakkuma jiranitti nagaa ofii keessaa kaa'u. Isallee mootuyyuu Rabbiin yaada kana irra lafaa kaa'u. Obboleetti ta'e mootuyyuu Sumayyaa gara jabummaan akkanaa kun immoo hin barbaachisu waan sirraa barbaachisu miti siin jechuu barbaada hordoftoota kiyya isinilleen dhaamsa qabdan dhaamaa fi akkasitti hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti bakkuma jirtanitti nagaa keessanaa turan dhaamsa kiyyaa assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.